Manni maree ministeerotaa naannoo Amaaraatti labsiin yeroo ariifachiisaa akka labsamu murteesse. Mootummaan naannoo Amaaraa hokkoraa naannichatti mudachaa jiruuf giddu seentummaa mootummaa federaalaa gaafate. Manni maree naannoo Hararii yaa'ii idilee afuraffaa bara hojii lammaffaa marsaa ja'affaa isaa gaggeessaa jira. Haaluma kanaan manni maree naannoo uummattoota kibbaas yaa'ii idilee afuraffaa waggaa lammaffaa marsaa ja'affaa isaa gaggeessaa jira. Balaa lolaa ganna kana mudateen walqabatee lubbuun namoota afurii darbu koomishiniin hooggansa balaa ibiddaa magaalaa Finfinnee beeksise. Magaalaa Finfinneetti piroojeektoonni bishaan dhugaatii qulqulluu jiraattota miiliyoona walakkaa ol fayyadamoo taasisan eebbifamuun himame. Pireezidaanti Joo Baayiden pireezidaantiin Niijeer hatattamaan taayitaa isaaniitti akka deebifaman gaafatan. Ministeerri muummee Kanaadaa Jaastin Tiruudoo haadha warraa isaanii hiikuuf murteessuu beeksisan. Shaamarreen Somaaliyaa fiigicha akka qocaatti tirataa xumurte ijoo dubbii taate. Sudaan keessatti lakkoofsa namoota beelaan miidhamanii miiliyoona 20 caaluun himame. Sudaan keessatti lakkoofsa namoota beelaan miidhamanii miiliyoona 20 caaluun himame. Ashama harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenyaa kunneen matoolii oduu saatii kanaati. Oduu kan isinitti himu Addisuu Muluutii. Jalqaba oduu biyya keessaatiin eegalla. Manni maree ministeerotaa naannoo Amaaraatti labsiin yeroo ariifachiisaa akka labsamu murteesse. Manni maree ministeerotaa walgahii idilee isaa 23ffaa irra gaggeesseen dhimmoota adda addaa irratti mari'achuun murtoo garaagaraa dabarse. Haaluma kanaan nageenyaa fi tasgabbii uummataa mirkaneessuuf labsii yeroo ariifachiisaa dhiyaate lakkoofsa 6/2015 irratti mari'achuun naannoo Amaaraatti labsiin yeroo ariifachiisaa akka labsamu sagalee guutuun murteesse. Magaalaa Finfinneetti piroojeektoonni bishaan dhugaatii qulqulluu jiraattota miiliyoona walakkaa ol fayyadamoo taasisan eebbifamuun himame. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee piroojeektoota bishaan dhugaatii qulqulluu jiraattota magaalichaa miiliyoona walakkaa ol fayyadamoo taasisan eebbisuun tajaajilaaf banaa taasisuu isaanii ragaan waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee irraa argame ni mul'isa. Manni maree naannoo Hararii yaa'ii idilee afuraffaa bara hojii waggaa lammaffaa marsaa ja'affaa isaa gaggeessaa jira. Manni marichaa gabaasa raawwii hojii mana marii bulchiinsa naannichaa kan bara 2015 fi karoora bara 2016 irratti mari'achuun ni raggaasisa jedhamees eegama. Gabaasa raawwii hojii mana murtii olaanaa naannichaa fi odiitara muummichaa kan bara 2015 irratti kan mari'atu yoo ta'u, duubdeebiin argannoo odiitii bara 2013 fi bara 2014 manni marichaa koree dhaabbiif qajeelche mana marichaaf ni dhiyaata. jedhame. Akkasumas manni marichaa turtii guyyoota lamaan baajata hojii raawwachiiftuu mootummaa naannichaa kan bara 2016 irratti mari'achuun ni raggaasisan kan eegamu ta'uu ragaan biiroo koominikeeshinii naannichaa irraa argame ni mul'isa. Haaluma wal fakkaatuun manni maree naannoo uummattoota kibbaa yaa'ii idilee afuraffaa waggaa lammaffaa marsaa ja'affaa isaa gaggeessaa jira. Manni marichaa gabaasa raawwii hojii naannichaa kan bara 2015 fi karoora bara 2016 irratti mari'achuun ni raggaasisas jedhamee eegama. Balaa lolaa ganna kana mudateen walqabatee lubbuun namoota afurii darbu koomishiniin hooggansa balaa ibiddaa magaalaa Finfinnee beeksise. Ogeessi hariiroo hawaasaa koomishinii bulchiinsa balaa ibiddaa magaalaa Finfinnee obbo Nigaatuu Maammoo Itoophiyaan Broadcast Corporateetti akka himanitti balaa ganna kana mudateen walqabatee namoonni afur du'uu isaanii himuun warreen du'an kana keessaa reeffi nama lamaa akka hin argamne himan. Waqtiin gannaa bara kanaa kan bara darbee caalaa cimaa ta'uu isaa himuun lolaa osoo waqtiin gannaa hin seeniin dura mudateenis namoonni torba balaa lolaan akka miidhaman dubbatan. Waqtiin gannaa bara kanaa kan bara darbee caalaa cimaa ta'uu isaa himuun lolaa osoo waqtiin gannaa hin seeniin dura mudateenis namoonni torba balaa kanaan miidhamuu isaanii dubbatan. Qabeenyi balichaan barbadaa'ee fi bakkeewwan balaadhaaf saaxilaman 160 adda baafamuu isaanii fi isaan keessaa 57 furmaata hatattamaa kan barbaadan ta'uu ibsuun kanaaf immoo qooda fudhattoota waliin ta'uun furmaata barbaaduuf hojjechaa akka jiran himan. Obbo Nigaatuun itti dabaluun koomishinichi rakkoolee lolaa kanaan walqabatan furuuf hojjechaa akka jiru ibsan.
Mootummaan naannoo Amaaraa hokkara naannichatti mudachaa jiruuf giddu seentummaa mootummaa federaalaa gaafate. Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa xalayaa guyyaa kaleessaa mootummaa federaalaaf barreesseen rakkoo nageenyaa sababa hokkara qaamolee seeraan ala hidhataniin naannichatti hammaachaa dhufe to'achuuf mootummaan federaalaa naannicha keessa seenee bu'uura seera kabachiisuu barbaachisaa ta'e hojiirra akka oolchu gaafate. Daawwattoota keenyaa kan daawwataa jirtan oduu qubeetii amma immoo oduu keenya biyya alaatii argannetti ceena. Sudaan keessatti lakkoofsa namoota beelaan miidhamanii miiliyoona 20 caaluun himame. Akka gabaasni Reuters addeessutti Sudaan keessatti lakkoofsi namoota hanqinni nyaataa mudatee miiliyoona 20.3 ta'uu isaa himuun lakkoofsi kun immoo baay'ina uummata biyyattii kan waliigalaa keessaa 42 ta'uu isaa hime. Biyyattiitti waraanni humna waraanaa Sudaanii fi humna addaa biyyattii gidduutti hammaataa dhufe kun rakkoo namoomaa hamaa geessisaa akka jiru gabaasni kun ni heera. Waraanichaan walqabatee uummanni magaalota Kaartum, Daarfurii fi Koordofaan kibbaa keessatti argaman beelaamaan miidhamaa akka jirantu himame. Waraanni Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru kun biyyattiin gara sirna diimokiraasii akkasumas kallattii guddinaatti akka hin tarkaanfanne godhee jiras jedhame. Pireezidaanti Joo Baayiden pireezidaantiin Niijer hatattamaan taayitaa isaaniitti akka deebifaman gaafatan. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden humnoonni waraanaa Niijer fonqolcha mootummaa gaggeessuun pireezidaantii biyyattii to'annoo jala oolchanii jiran hatattamaan akka gadhiisan gaafatan. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden kamisa kaleessaa ibsa kennaniin akka jedhanitti torban darbe fonqolcha mootummaan aangoo irraa kan kaafaman pireezidaantiin Niijer Mohammad Baazum hatattamaan to'annoo jala oolfaman jala akka gadhiifaman gaafatan. Baayiden kana kan jedhan hooggantoonni waraanaa biyyoota ollaa Niijer kan garee diinagdee hawaasa biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS Naayijeeriyaa magaalaa Abuujaatti dhimma kana irratti mari'achuu erga jalqabanii guyyaa lammaffaa isaaniiti. Gareen diinagdee biyyoota Afrikaa lixaa ECOWAS hanga dilbata dhufuutti humnoonni waraanaa Niijer kanneen fonqolcha mootummaa gaggeessan pireezidaantii biyyattii Mohammad Baazum gara aangoo isaaniitti yoo hin deebisne tarkaanfii humnaa akka fudhatan beeksisan. Kana malees gareen biyyoota diinagdee hawaasa Afrikaa lixaa ECOWAS Niijer irraa qoqqobbii kaa'uuf jira jedhame. Qoqqobbii Niijer irraa garee kanaan kaa'amuuf jiru keessaa tokko humna anniisaa elektiriikaa biyyattiin biyya alaa irraa galfattu guutumaan guutuutti irraa kutuun isa jalqabaa ta'as jedhame. Biyyi biyyattiin baay'ina uummataa miiliyoona 25 qabdu kun haala qoqqobbii humna anniisaa elektiriikaa irraa cituuf deemu kanaan ni miidhamtiin gamanumaan yaadda'uumee jira. Hooggantoonni waraanaa Niijer pireezidaantii biyyattii Mohammad Baazum gaafa adoolessa 26 irraa kaasee mana isaanii keessatti to'annoo jala oolchanii aangoo mootummaa biyyattii fudhachuun isaanii ni yaadatama. Ministeerri muummee Kanaadaa Justin Trudeau haadha warraa isaanii hiikuuf murteessuu beeksisan. Muummeen ministeeraa kun gaa'ila isaanii waggaa 18f ture hiikuuf murteessuu isaanii Reuters gabaase. Maatiin kun bara faranjootaa bara 2005tti warroomuu isaanii fi ijoollee 3 waliin horachuu isaanii odeeffannoon kun ni addeessa. Muummichi ministeeraa kun yeroo tokko waa'ee haadha warraa isaanii Soofii Trudeau jedhamtu kana akka jedhanitti Soofiin haadha warraa koo qofa osoo hin taane hiriyaa koo ishee filatamtu gorsituu fi gargaartuu kooti jechuun ibsanii turan. Odeeffannoo ispoortiitiin immoo Shaamarreen Somaaliyaa fiigicha akka qocaatti tirataa xumurtee ijoo dubbii miidiyaalee taate. Nasiiraa Abubakar Alii fiigicha gabaabaa meetira 100 Chaayinaatti qophaa'e xumuruuf yeroo mo'attuun dorgommichaa itti seente yeroo dachaan boodatti haftee xumurte. Dorgommiin taateen kun irratti ta'e taphaa yuunivarsiitiiwwan addunyaa kan biyyi Chaayinaa qopheessite irratti. Ministeerri dargaggoo fi ispoortii Somaaliyaa dhimma kana irratti qorannoo jalqabaa gaggeessan akka jedhetti shaamarreen kun ispoortii kam keessattiyyuu hirmaannaa akka hin qabnee fi akkasumas fiigduu akka hin taane mirkaneessuu isaa hime. Hooggantuun Federeeshinii Atileetiksii Somaaliyaa Kadichaa Aden aangoo akka malee fayyadamuun shaamarreen kun fira ishee waan taateef qofa osoo isheen shaakalaa fi dandeettii hin qabaatin dorgommii ispoortii kana irratti waan hirmaachifteef maqaa Somaaliyaa balleessite jedhamuun himatamtee aangoo irraa kaafamuu isheetu gabaafame. Daawwattoota keenya kan daawwataa turtan oduu qubeetii oduu kan isinitti mi'aan addisuu muluun ture qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.